gaaf tokko poolisicha tokkotu namticha tokko qabee to'annaa jala galchee hoggantuu poolisaa bira fide. Battaluma sanitti isiin laalteetii hoggantuu rifattee daftee irraa garagaltee kan fidan kun abbaa mana kiyyaati. Inni erga na hiike waggaa 2 ture, amma inni akkaataa kamiin as fidan ofiin jette. Hoggaa kana poolisichi sunis isii yaame. Hoggantuunis daqiiqaa tokko jetteeniitii xiisha keessaa maaskii fudhattee kaayyattee itti garagaltee maaltu raawwatamee jira natti himi jetteen. Poolisichinis namtichi kun bakka hojii hojjetu wayi hate saniifin to'annaa jala galche je'een. Hoggantuunis ni deebisteef waan hunda niin qoradhaa deemuu dandeessa jetteen. Poolisichinis ni deeme. Hoggantuun poolisichaatis namticha ni gaafatte maaliif waa hatta jetteen. Namtichinis ani hin hanne siifin kakadha dhugaa bakka hojii teenyaa sanitti hoggantuun teenya na ari'uu barbaaddi fira isii bakka tiyyaa naquudhaaf waan deemtuuf kanaaf kijiba narra keeyse je'een. Hoggantuun poolisichaatis ani niin beeka akka ati kana hin hojjetin jetteen. Namtichinis gammadeetii galatoomi ati ana amma deemuu niin danda'a je'een. Hoggantuunis ani niin beeka ati abbaa qabeenyaa guddaa fi mana guddallee akka qabdu amma hojii akkam hojjetta jetteen. Namtichinis akkamitti waan san hunda akkaan qabu akkamitti beeyta je'een. Hoggantuunis ni deebisteef ani jaartii tanteetiin beeka isiitu natti hime jetteen. Namtichinis ani daldala kiyya kan duraanii niin kasaare waan kiyya hunda niin dhabe kanaafin hojii san hojjechutti seene amma deemuu niin danda'a je'een. Hoggantuunis baay'ee irra deebiteetii ati maal barbaadda ati natti himuu dandeessa ani si gargaaruu niin danda'a jetteen. Namtichinis ni deebiseef ani homaa takka hin barbaadu amma an deemuun barbaada je'een. Hoggantuunis ani niin beeka waa lamaan kana keessa ati waan gargaaramuu feetu sanii fi yoo ati rakkoon si jiraatellee natti himi an hojii gaarii siif kannee si gargaaruu niin danda'a jetteen. Namtichinis ani amma sababa gocha mataa kiyyaatiin miidhameetiin jira je'een. Hoggantuunis sababa gocha keetii kamiin jetteen. Namtichinis ni deebiseef dogoggorri kiyya ani taaniin jaalachaa ture san haadha mana kiyyaa gaariiniin hiike dubartii biraa fuudhuudhaaf jalqaba kanaafin sheena'aa jira je'een. Hoggantuunis lammaffaa ati fuuteemi garuu maaliif jaartii lammaffaa tan fuute baay'ee jaalattaami isiitus hin jaalanne jetteen. Namtichinis eeyyee isiin nan jaalattu garuu dubartiin sun ni karoorfatte jaalala keenya gidduu seentee akkaan jaartii tiyyatan duraa san hiiku na godhuudhaaf gaafaan isii fuudhu san isiin fuula jaalala dhugaatinatti agarsiisaa turte. Isiin wanni naa wajji wal qunnamteef qabeenya kiyya hunda fudhachuu fi akka gooteetii maqaa isitti qabeenya cheenjii na goosiste. Guyyaa sanirraa eegalee nuti guyyaa hunda wal lolla. Guyyaa tokko dogoggoraaniin harka kiyya irratti kaasee dhehe sana booda isiin na doorsisaa jira jetteetii sababa adda addaatiin qabeenya kiyya hunda fudhatte. Achirraa jalqabee ani hojii xiqqoo sanaan hojjechutti seene je'een. Hoggantuunis jaartii tantee ta duraanii gaarii sanitti deebitee maa dhiifama hin gaafatin isiin dhiifama siif godhu dandeessi jetteen. Namtichinis lakki isiin naa hin gootu ani guyyaa hunda gaafsan tumaatiin oola itti yaadeetiin beekaaf miidhaa ture isiin kanaaf san dadhabdeetii mataa isiitiin na hiite ani baay'een isii miidhe isiin gonguma dhiifama naaf hin gootu amma waggaa 2 erga adda baane ani amma isiin waan hojjechaa jirtu eessa akka jirtuu hin beeku je'een. Hoggaa kana hoggantuun sun maaskii isii ofirraa baaste. Namtichi sunis laaleetii hedduu rifatee alla sihi je'eenii maaloo dhiifama naaf godhi ani baay'een si miidhe ati sirrii naan jechaa turte dubartiin sun nan jaalattu isiin maallaqa kiyya jaalatti eeganaa fi ati adda baane isiin qabeenya kiyya hunda ni fudhatte amma an waan hedduun gaabbe maaloo dhiifama naaf godhi je'een. Hoggantuunis dhiifama na gaafachuu hin qabdu ati dhiifama siif godheetiin jira garuu waan takkaan sirraa barbaada jetteen. Namtichinis maal baanta je'een. Hoggantuunis ati na fuudhuu ni dandeeysaa lammaffaa jetteen. Namtichinis ati ammayyuu natti heerumuu barbaadda kaaniin waan san hunda sirratti raawwadhe boodallee je'een. Hoggantuunis ergaan si biraa deeme garuu wantoota adda addaan na mudachaa ture san hunda obsuudhaan poolisummaa dorgomeetiin hoggantuu poolisaa ta'e garuu amma haalli ati keessa jirtu baay'ee sitti ulfaatee jira. Eegaan siin gargaara siin jee sitti hin kijibu je'eetiin
akka hankeetii osoo hin laalle lammaffaasitti heerumuu murteesse jetteen. Namtichinis hedduu galatoomi baay'een si jaaladha je'een. Seenaan arraa tana fakkaatti. Seenaa akkana argachuudhaaf mana kana follow godhuu, viidiyoo tanas like share copy link godhuu akka hin daganne.